Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya gabaasa irraaf qopheeffanne dursuun hangafoota isaanii isiniif himna. Yoo waraanni hin jiru jedhame labsame eenyuun waliinis lolaa jirra? Yoo nageenyi dhufeera jedhame maaliif uummanni ammallee sodaachaa jiraata? Haalli nageenyaa fi lolli Oromiyaa keessatti mul'ataa jiru gaaffiiwwan hedduu uummata biratti uumeera. Gabaasni kun haala jiru irratti xiyyeeffachuun nagaa ifa ta'e dhiyeessuuf yaala. Nu caqasaa isiniin jenna. Itoophiyaan deebii balaaf sa'aatii qilleensaa moobaayilaa fi daataa irratti gibira parsantii 5 dabaluu beeksifte ka jedhuu fi haala qabatamaa Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiruu fi lolli waraana bilisummaa Oromoo waliin taasifamu faarsee bultoota gidduutti lola obbolaa gidduutti adeemsifamu kun kan jedhamu qondaalli waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa Oromiyaa waan jedhan qabu. Muraasa isaanii kan gurraan isin geenyuu fi finxaaliyyiin faannoo Wallagga Bahaa keessatti lola walirraa hin cinnee fi buqqaatii akka uummataatti adeemsaa jiran gurraan kan isin geenyudha. Nu hordofaa. Naannoo Tigraayitti tibbana daawwannaa ambasaadarri Ameerikaa kibba Tigraayitti taasisaniin muddamni naannichaa keessatti ka'uu mala sodaa jedhu irraa kan ka'e waliigalteen Piriitooriyaa addaan cituu mala jedhu hoogganaan yeroo Tigraay ibsa baasaniin kan jedhu isiniin qabachuu cinatti dhimmoota Tigraay bal'inaan kan isiniif dhiyeessinudha. Oduu keenya biyya alaatiin ammoo Jibuutiin aangawoota Somaalilaandii paaspoortii isaanii 1,400 haquu gabaafame kan jedhu. Egaan hordoftoota keenya kanneen chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun akka namoota bira ga'uuf ammoo share copy link gochuun yaada keessaniin nuu qoodaa jechaa oduun kunooti. Itoophiyaan deebii balaaf sa'aatii qilleensaa moobaayilaa fi daataa irratti gibira parsantii 5 baafte. Guraandhala 8 2026 irraa eegalee Itoophiyaan fandii deebii balaa biyyaalessaa ishee deeggaruuf sa'aatii qilleensaa moobaayilaa fi bittaa daataa hunda irratti gibira parsantii 5 hojiirra ni oolchitii jedhamee eegama. Gibirri haaraan kun qaama tattaaffii mootummaa qophii hatattamaa cimsuu fi hirkattummaa gargaarsa biyya alaa hir'isuuf taasifamaa jiruun dhaabbileen telekoom Itiyoo telekoomii fi Saafirkoom irratti kan raawwatu ta'aa jedhe. Koomishiniin bulchiinsa balaa gumaacha fandii kanaaf dirqama taasiseera. Kaayyoon isaas madda maallaqa tasgabbaa'aa fi tilmaamuu danda'u bulchiinsa balaa uumuuf. Tarkaanfiin kun bara 2025tti maallaqni USAID dhaabuu dabalatee gargaarsa idil addunyaa addaan cituu hordofeeti. Tajaajila telekoom malees dameewwan biroo kanneen akka baankii, inshuraansii, geejjiba, boba'aa fi manufaaksharingii gibiraa fi kaffaltii adda addaatiin gumaachuun ni barbaachisaa jedhe. Mootummaan itti fufiinsaa yeroo dheeraa mirkaneessuuf kaffaltii kan sochii dinagdee guyyaa keessatti hammachuuf abdii qabaa jira. Inspeekshinii kun Itoophiyaan maallaqa balaa irraa of danda'u ishee ni guddisa jedhamee kan eegamu yoo ta'u tajaajila kennitoonnii fi kaffaltiin dabalataa kan dabarsu waan danda'aniif fayyadamtootaa fi dhaabbilee daldalaaf baasii dabaluu hin ooluu jedhame. Koomishiniin bulchiinsa sodaa balaa namoota dambiiwwan haaraa kana hin kabajne seera kabajuun ni to'ata adabbii ni raawwachiisaa jedhe. Tarkaanfiin kun tooftaa balaa Itoophiyaan sirna deebii balaa damdamatu kan biyya keessaa maallaqaan deeggaramu ijaaruu fi hirkattummaa gargaarsa alaa hir'isuuf qabdu kan calaqqisiisudha jedhe. Bulchaan aanaa Kiramuu saffisaan aangoo irraa yoo hin kaane balaa kana caalutu uummata mudataa jedhan jiraattonni. Jiraattonni OMN'if yaada isaanii kennan aanaa kanatti gandoonni 19 caasaa mootummaa Oromiyaa tokko hin qabanii jedhan. Warra gandatti ramadame hidhattoonni finxaaliyyiin bakka hedduutti ukkaamsanii fudhatanii caasaa mootummaa akka diigan jiraattonni himaniiru. Caasaan mootummaa Oromiyaa kan aanichaa jiru gandoota magaalaa qofa of harkaa qaba kan jedhan jiraattonni. Kun ta'ee otoo jiruu bulchaan aanichaa obbo Biraanuu Fiqaaduu namni jedhamu akka waan rakkoon tokko hin jirreetti haqa jiru dhoksaa akka ture himan. Humni addaa Oromiyaa tibba darbe wayita bobbaafamu namni kun otoo humni kun aanaa giddaa ayyaanaatti opereeshinii irra jiru dafee maqaa araraa jedhu uummata walitti sassaabee opereeshinii fashalsuuf socho'aa akka tures dubbataniiru. Aanaa keenyatti waltajjiiwwan araaraa qopheessaa jirra jechuun burjaajii uummataa tures jedhan. Namni kun hojii hidhattoota finxaaliyyii faannoo baraaruu hojjetaa jira jechuun komatan jiraattonni. Haala lola Oromiyaa keessatti mul'ataa jiruu fi ibsaawwan mootummaa irraa kennaman kan isin dhageessifnudha. Yeroo ammaa kana haalli nageenya Oromiyaa keessa jiru garaagara ta'ee itti fufeera. Akka odeeffannoo miidiyaa fi ibsaawwan mootummaa irraa ba'aa jiranitti
Waraanni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa humna qilleensaa fi humna lafaa waliin ta'uun lola walaana bilisummaa Oromoo yookaan WBO irratti gaggeessaa jira. Lola kana keessatti humnoonni mootummaa sadarkaa garaa garaa raayyaa ittisa biyyaa irraa kaasee hanga milishaatti bakka garaa garaatti walirraa hin cinne bobba'anii akka turan himama. Haa ta'u malee akka yaada uummataa fi odeeffannoo adda addaa irraa hawwatamutti lolli humna waraanaa qofa irratti hundaa'e geggeeffame kun bu'aa eegame fiduu irratti rakkataa ta'aa dhufeera. Erga humnoonni mootummaa dadhabanii agarsanii booda mala biraa fayyadamuutti ce'anii jiru jechuun ni himama. Kanneen keessaa inni tokko olola miidiyaa fi yaada uummataa burjaajessuuf sochii taasifamaa jirudha. Akka gabaasota adda addaatti mootummaan gareewwan ofii isaanii waraana bilisummaa Oromoo irraa adda ba'an yookaan yaadaan burjaajanii mootummaa bira dhaabbataniin fayyadamuun waraanni bilisummaa Oromoo dhaabsisuu fi diiguuf hojjechaa jira jedhama. Kunneen karaa miidiyaa, karaa ibsa siyaasaa fi karaa hawaasummaa fayyadamuun qabsoo jiru irratti shakkii uumuuf uummata waliigalaa biratti hubannoo wal faalleessu uumuuf yaalii taasisaa jiru jedhamuun ni himama. Gama biraatiin ammoo mootummaan Itoophiyaa yeroo baay'ee ibsa isaa keessatti qawween obboloota gidduutti haa callisu jechuun waamicha dhiyeessa. Waamichi kun akka jechaatti nageenya hawwuu fakkaatus namoota hedduu biratti gaaffii uumuu irraa hin bilisoomne. Sababni isaas haala amma jiru keessatti wanni adeemsifamaa jiru lola obbolaa gidduutti ta'e jiru osoo hin taane falmii siyaasaa fi mormii mootummaa fedhii fi dantaa uummataa hunda walqixaan hin ilaalle irratti xiyyeeffatee ta'uu yaada jedhuun mormiin ni ka'a. Uummanni keessumaa uummanni Oromoo akka uummataa kamiyyuu nagaa, tasgabbii fi jireenya bilisaa hawwa. Garuu nagaa dhugaan kan argamu dhugaan ifa ta'een marii dhugaa gaggeeffamuu akkasumas gochoota humnaa fi olola wal faallessan dhaabbachuun akka ta'e yaada uummataa keessatti ni ibsama. Jechoota nagaa jedhu qofaan osoo hin taane jechoonni lafa irra jiran nagaa deeggaran kan ta'an gaaffiin guddaan ka'a. Walumaa galatti haalli lola Oromiyaa keessatti mul'ataa jiru humna waraanaa qofa ololaa fi burjaajii yaadaa fayyadamuun furmaata waaraa fiduu akka hin dandeenye agarsiisaa jira jedhamee ilaalama. Kanaaf waamichi uummata bal'aa tokko dhugaa ifatti dubbachuu, shakkii fi soba hir'isuu akkasumas karaa marii fi furmaata siyaasaa haqa irraa hundaa'e banuu akka ta'u ifatti dhaga'amaa jira. Dhugaa fi shakkii gaaffii uummata Oromoof deebii kan kennan Jaalsabaaf Galgaloo ibsa miidiyaa irraa biyyoolessa Oromiyaa waliin taasisaniin keessaa muraasa isaanii isin yaadachiisuuf yeroo ammaa kana haalli nageenyaa fi siyaasa Oromiyaa keessa jiru uummata bal'aa yaaddoo fi shakkiin guuteera. Keessumaa gareewwan mootummaa irraa ijaaramanii ofii isaanii waraana bilisummaa Oromoo fakkeessanii socho'an jechuun himatamanii jiran uummata biratti yaada hamaa uumamee jira jedhu. Akka yaada uummata bal'aa tokkootti gareewwan kunneen waraana sabaa osoo hin taane maqaa qabsoo fayyadamuun gochoota uummata irratti raawwataman akka gudeeddii, saamichaa, manneen gubuu fi gochoota garaa garaa kanneen nama gaddisiisan raawwachaa jiru jedhamee amanama. Kun ammoo maqaa qabsoo haqaa irratti gaaddisa hamaa buusaa jira. Gama biraatiin miidiyaaleen mootummaa yeroo baay'ee shanee balleessineerra. Waraanni bilisummaa Oromoo hin jiru jechuun uummataaf ibsa kennu. Garuu gaaffiin uummata keessaa ka'u salphaa miti. Yoo waraanni bilisummaa Oromoo badeera ta'e eenyu waliin lolaa jirra? Eenyu yoom eessatti bade ka jedhu gaaffii uumeera. Gaaffiin kun deebii ifa fi dhugaa barbaada. Deebii odeeffannoo sobaa osoo hin taane kan uummata kabajuu fi yaaddoo isaa hubatu. Akkasumas miidiyaaleen muraasa irratti yaadni kun lola obbolaa gidduutti taasifamudha haa dhaabbatu jedhu ni dhaga'ama. Nageenya hawwuun yakka miti, garuu dhugaa moggaasuudhaan nageenya ijaaruun hin danda'amu. Akka yaada namoota baay'eetti wanni amma ta'aa jiru lola obbolaa gidduutti taasifamu osoo hin taane mootummaa ofiin of ijaaree fedhii fi dantaa uummataa hunda walqixaan hin ilaalle irratti dhaabbachuun mormii fi falmii gaggeeffamaa jirudha jedhan. Uummanni Oromoos akka uummata biraa nagaa, bilisummaa, haqaa fi ulfina namummaa hawwa. Kanaaf jechoota nama walitti buusan osoo hin taane dhugaa ifa ta'e haala marii fi furmaata nagaa dhugaa barbaada. Dhugaa dubbachuun qofa osoo hin taane dhugaa hojiitti hiikuun yeroo ammaa caalaa barbaachisaadha jedha. Dhugaa yoo ifa ta'e shakkiin ni hir'ata. Yoo shakkiin hir'ate nageenyi bu'uuraa argata. Kanaaf waamichi uummataa kana jechoota wal faalleessan dhiisnee dhugaa ifaa haa dubbannu, gocha yakkaa haa balaaleffannu, nagaa, haqaa fi itti fufiinsa qabu haa ijaarruu jedhan.
Amajji 20 bara 2026 paartileen siyaasaa Tigraay daawwannaa ambasaadarri Ameerikaa dhiyeenya Tigraay lixaatti taasisan irratti yaaddoo guddaa akka qaban ibsan. Kanaanis erga uummataaf dabarsaniin hirmaannaan madaalawaa yoo hin qabaanne hojiirra oolmaa waliigaltee Piriitooriyaa cabsuu akka danda'u akeekkachiisaniiru. Yaaddoo kan ibsan bulchiinsi yeroo Tigraay adda bilisa baasaa uummata Tigraay Saalsaay Wayyaanee Tigraayin faadha. Hundi isaanii michoota idil-addunyaa Ameerikaa naannicha keessatti hirmaannaan walqixxummaa fi seera qabeessa akka hojiirra oolchan waamicha dhiyeessaniiru. Sagantaa ayyaana cuuphaa Maayicawuutti kabajame irratti haasawaa akka taasisan pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Laatinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa naannichi yeroo ammaa rakkoo dinagdee ulfaataa keessa jiraachuu ibsan. Kunis deebisanii ijaaruu naannoo danqaalee jiraachuu kaasan. Kaffaltiin miindaa hojjettoota mootummaa yeroo dheeraaf osoo hin kaffalamin turuu fi qoqqobbiin qusannoo baankii namoota hedduu irra kaa'amee rakkoo itti fufiinsaa mul'atan ta'uu ibseera. Deeggarsa idil-addunyaa naannicha deebisanii ijaaruuf taasifame kan galateeffatan pirezidaantii yeroo naannichaa gargaarsi sun miidhaa dhaqqabeen wal bira qabamee yoo ilaalamu garmalee xiqqaa ta'uu dubbateera. Jeneraal Taaddasaa Warradaa bulchiinsa yeroo Tigraay rakkoolee hafan furuuf marii mootummaa federaalaa fi gamtaa Afrikaa waliin geggeessuuf haala yaalaa jiraachuu ibseera. Addatti buqqaatota deebisuu fi daangaa heera Tigraay kabajuu irratti xiyyeeffannoo akka kennamu qabus yaadachiisaniiru. Akka inni jedhetti rakkoolee muraasa irratti sirreeffamni jiraachuu kaasanii keessumaa tarkaanfii bulchiinsa seeraan alaa jedhaman diiguuf waliigaltee irra ga'amuu fi buqqaatota deebisuu irratti jijjiiramni jiraachuu eeruun garuu gaaffileen ijoo bulchiinsaa fi falmii daangaa yeroo dheeraaf turuu hiikuun walqabatan hanga ammaatti hin furamne jedhan. Addatti Tigraay lixaa ilaalchisee Jeneraal Taaddasaan dhimmoota gargaarsa namamaa dursa kennuun barbaachisaa ta'uu eeraniiru. Bulchiinsi naannoo adeemsa naannoo sanaa irraa alatti hambisuu akka hin qabne cimsee yaadachiisuun buqqaatota salaamitti deebisuu irratti adeemsi duraan adeemame rakkoo furuu hin dandeenye jedhan. Uummanni deebi'ee ammas buqqaa jiraachuu waan mul'ateef akeekkachiisa cimaa kennaniiru. Kanaaf marii malee dirqamaan godaansisuun rakkoo daran hammeessuu danda'as jedhan. Torban darbe ibsa kan baasan TPLF fi uummataaf daawwannaa ambasaadarichi Humaraa taasiseen booda ibsa kenne yaaddoo uumaa jira jedhe. Ibsi sun waliigaltee Piriitooriyaa mallatteeffame irratti qoqqoodinsa cimsuu danda'a malee amanamummaa uumuuf gumaacha taasisuu hin qabu jedhan. Hirmaannaa michoota idil-addunyaa adeemsa nageenyaa deeggaruu irratti gahee isaanii beekamus Ameerikaan akka waliigaltee Piriitooriyaa fi michuu idil-addunyaa murteessaa taatetti humna seenaa fi siyaasaa guddaa qabdi. Kanaaf hirmaannaan ishee walqixxummaa baachuu qabdis jedhan. TPLF irra deebiin akka ibsatti namoonni siivilii miliyoona 1 ta'an humnaan Tigraay lixaa irraa buqqa'uun akkasumas gabaasonni dhaabbilee mirga namoomaa idil-addunyaa miidhaa kana galmeessaniiru jedhe. Hanga ammaa humnoonni miidhaa kana keessatti hirmaatan naannoo sana to'atanii jiru. Carraan uummanni deebi'anii nagaan qubachuu araaraa fi filannoo siyaasaa hiika qabu daangeffameera jedhe. TPLF waldhabdee kana furuu keessatti siyaasa cinatti dhiisuuf waamicha dhiyaate kuffistee waraanni Tigraay bu'uuraan siyaasa falmii bulchiinsa sirnaa heera mootummaa fi wal morkii aangoo siyaasaa irraa kan madde ta'uu falme. Waliigalteen Piriitooriyaa mataan isa iyyuu bu'uura siyaasaa ta'ee sirna heera deebisuu rakkoo mariin furuu fi jeequmsa mormuuf kan kaayyeeffate ta'uu yaadachiiseera. Nageenyi waaraan haqaa itti gaafatamummaa fi mirgoota deebisuu irratti adda hin ba'u jedhe. Ibsa biraatiin Saalsaay Wayyaanee Tigraay daawwannaa ambasaadarichi irratti yaaddoo ariifachiisaa qabaachuu ibse. Maqaa Humaraa jedhu fayyadamuun maqaa heeraan beekamu Tigraay lixaatti bakka buusuun morme jechi akkanaa aangoo seenaan ala seerummaa fakkeessuu fi dararaa miidhamtoota dhaabbilee mirga namoomaa galmeessan tuffachuu danda'a jedhe. Akkasumas ambasaadarichi aangawoota naannoo sanaa waliin wal arguunsaa irratti qeeqa qabu ibseera. Gochoota yaaddoo uuman jedhaman irratti ibsaa fi deebii akka kennamu gaafate. Walumaa galatti ibsoonni kunneen hirmaattota siyaasaa Tigraay lixaa keessatti hirmaannaa idil-addunyaa irratti yaaddoo dabalataa jiru akka qaban agarsiisu.
Marii amanamummaa qabus hirmaachuuf qophii ta'uu isaanii irra deebiin mirkaneessanii michoota idil addunyaa gahee walqixxummaa qabaatu amanamummaan waliin dhaabbachuu fi garaagarummaa waliigaltee Piriitooriyaa mallatteessitoota gidduu jiru ifa godhu akkasumas karoora amansiisaa tartiiba qabu kan waliigaltee Piriitooriyaa guutummaatti hojiirra oolchuuf gargaaru akka deeggaran waamicha dhiyeesseera. Ambasaadarri Ameerikaa Ervin Maasingaan amajii 15 bara 2026 gorsa dhimma gaanfa Afrikaa kan muummicha ministeeraa Abiy Ahmad obbo Geetaachoo Rabdaa waliin Tigraay lixaa magaalaa Humaraa daawwateera. Humaraan Tigraay lixaa keessatti kan argamtu yoo taatu waraana waggaa lamaa Tigraay keessatti gaggeeffameen booda rakkooleen siyaasaa, nageenyaa fi namoomaa cimaaf saaxilamtee jirti jedhe. Ajajaan duraanii humnoota nageenyaa Tigraay Aarmii 15 Birgaadeer Jeneraal Gooshuu Gabree to'annoo jala oolfamuu maddeen keenya himan. Namni kamuu seeraa ol miti kanaaf hidhameeraa jedhan ajajaan olaanaa waraanichaa GMN'f odeeffannoo kennaniin. Jeneraal Gooshuu yaa'ii waliigalaa TPLF geggeesse warra deeggaranii fi hidhattoota naannichaa bulchiinsa yeroo Tigraay obbo Geetaachoon durfamu akka jijjiiramu gaafataman mormuun beekamanidha. Ajajoota koorii olii jedhamuun kanneen beekaman mormaa turan namni kun amajii bara darbe kaasee hidhattoota kanneen keessaa uguraman. Biiroo nagaa fi tasgabbii naannichaa ibsa sanbata darbe feesbuukii isaa irratti baaseen miseensota naamusaa fi seera sarbaniiru jedhaman irratti tarkaanfii seeraa fudhachuu turuu beeksisanii. Maqaa isaanii osoo hin eerin hooggansa loltoota tokko qaamolee jedhuun seera loltummaa sarbuun gocha hin malle keessatti hirmaachaa jiraachuu isaanii barame jechuun himatameera. Obbo Geetaachoo Raddaa ergaa gara fuula feesbuukii isaanii maxxansaniin hidhamuu ajajaa kanaa morman. Waa'ee ukkaanfamuu Gooshuu Gabree baay'ee dubbachuu hin barbaadu. Waa'ee maalummaa isaa fi gootummaa isaa hunda niin beekaa jedhan. Yaada jechuun yeroo waraana Tigraay humnoonni Tigraay abdii kutatan akka hin bittinnoofneef nama raajii hojjetedha jedhan. Odeeffannoo keenya biyya alaatiin ammoo Jibuutiin paaspoortii aangawoota Somaalilaandii 400,000 ol haquun gabaafame. Amajii 21 bara 2026 walitti dhufeenyi Somaalilaandii fi Jibuutii hammaataa dhufu hordofee Jibuutiin paaspoortii dhalattoota Somaalilaandii 1,400 ta'an haquun ishee gabaafame. Akka miidiyaalee hedduun gabaasanitti murteen kun wiixata darbe kan fudhatame yoo ta'u, murtichaan Jibuutiin paaspoortii aangawoota jaarrolee gaazexeessotaa fi miseensaawwan paarlaamaa Somaalilaand haqxee jirti jechuun marsariitii caasimaadaa oonlaayinii fi miidiyaaleen Somaaliyaa gabaasaniiru. Tarkaanfiin kun kan fudhatame erga Jibuutiin waajjira quunnamtii Somaalilaand cuftee torban muraasa booda yoo ta'u, murtee kanaafis sababa akka ta'e Israa'el Somaalilaandiif beekamtii biyyummaa kennuu ishee irraa kan ka'edhas jedhame. Jibuutiin taatee Somaalilaandiif beekamtii kennuu seera idil addunyaa kan faallessuudha jechuun mormitee turte. Somaalilaandiin bakka bu'aa ishee kan Jibuutiitti jiru erga yaamtee booda xiyyaarri Jibuutii balallii gara Somaalilaandii taasisuu akka dhaabu Jibuutiin dhorkite. Kanaan dura garuu yoo xiqqaate xiyyaarri Jibuutii torbeetti yeroo 4 garas balali'uu tajaajila kennaa ture. Tarkaanfii haaraa Jibuutiin fudhatte kunis Somaalilaandii hariiroo dippiloomaasii Israa'el waliin qabdu irra deebi'uun akka yaaddu dhiibbaa dabalataa uumuuf kan xiyyeeffattes jedhame. Hojjettoota Somaalilaandii, miseensota paarlaamaa fi jaarsolii biratti paaspoortii Jibuutiin imalli addunyaaf murteessaadha. Sababni isaas paaspoortiin Somaalilaandii sadarkaa addunyaatti beekamtii bal'aa waan hin qabneefidha. Murteen Jibuutii fudhatte kunis aangawoota hargeysa irratti dhiibbaa ni qabaata jechuun miidiyaalee Somaaliyaa gabaasaniiru. Egaan kabajamtootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoo har'aaf qopheeffanne kanaa gammaa ture. Odeeffannoo biroon hanga walitti deebinutti nagaatti.